Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isinin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Kiristoos du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuu ta'e baga torbee ja'affaa torbee du'aa ka'umsaa sanbata duraa yookiin immoo qidaameetiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Egaa tokko lama sadii jennee guyyaa ja'affaarra geenye jirra. Kanatti aansee kan nu hafu daagimaawitiin sa'ee yookiin immoo du'aa ka'umsa lammataa kan jedhudha. Torbee kan itti aanu kan laallu. Har'aaf garuu sanbanni duraa yookiin immoo qidaameen maal jedhama kan jedhudha. Qiddusaan aanest yookiin immoo qulqulloota haadholii jedhama. Guyyaan qidaamee torbee du'aa ka'umsa guyyaa ja'affaa qulqulloota haadholii qiddusaan aanest jedhama. Qulqulloota haadholii jechuun maal jechuudha kan jedhu walitiin kan laallu ta'a jechaadha. Egaa guyyaa kana qaama mana kiristaanaa qaama kiristoosiin shittoo yookiin immoo urgooftuu dibuudhaaf sodaa isaanii jaalala kiristoosiin jijjiiranii jaalala adda ta'e yookiin immoo jaalala baay'ee ta'een qaama isaa barbaachuudhaaf gara awwaalaatti yeroo deddeebi'aa buluu isaanii Maariyaam du'aa ka'umsa sana dursitee arguu ishii fi dubartoonni mul'ata ergamootaa arguu isaanii manni kiristaanaa guyyaa kana guyyaa itti barsiistudha jedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 fi hanga 15tti, Wangeela Maarqos boqonnaa 16 1 hanga 8tti, Luqaas 24 lakkoofsa 1 hanga 12tti, Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 18tti ni agarra jechaadha. Haadholiin qulqullootaa yookiin immoo haadholii qulqullaa'oo jenneetu guyyaa kana kan laallu qiddusaan aanest jenna. Akkuma beekamu Kiristoos waliitiin kan turan, deddeebi'aa kan turan, lafa inni barsiisu waliin barachaa kan turan, lafa inni tajaajilutti fayyisutti waliin deddeebi'aa kan turan, dursee ergamootas qulqulloota haadholiitu dursee du'aa ka'umsa kiristoosiitiin argee jedha. Haa ta'u malee haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam Magdalaawitii fi dubartoonni biroo gaafa guyyaa sadaffaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos shittoo yookiin immoo urgooftuu dibuudhaaf halkan keessa barii obboroo gara awwaalaatti deddeebi'aa turuu isaanii ilaalleerra jechaadha. Carraa du'aa ka'umsa Kiristoosin dursanii argu dubartootatu argate. Dilbata guyyaa isa dhumaa guyyaa jalqabaa yeroo bari'u Magdalaawit Maariyaam seenaan ishii maal akka ta'e, maal hojjechaa akka turte, eessa akka turte hundi keenya ni beekna. Kanaafidha qaraaconnii fi warreen sagaagaltoonni mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf isin dursu qaraacooችና ጋለሞታዎች መንግስቱን ለመግባት ይቀድሟቸዋል። ኑን ወረ መቃን ጀዳቶ ቶይን ተኢ ወረ አመኔ ለጴን አመኔ አመንታ ቆፋ ቀብኑ ቶይን ተኢ ወረ ሆጂ ጋሩማ ቃ እንቀምኔ ቶይን ተኢን ጩበሞን yakkamoonni gaabbiyyoo galan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka danda'an gaalamootaa warra jedhan dubartoota sagaagaltootaa hoteela hojjetan jechuudha. Isaan isin dursuu jedhe. Nuti otoo faana jiraannu Kiristoosiitiin wallaalu,
otoo agarruuti hubannoo dhabiinsa gaafa ta'u haadholiin qulqulloo kun badii fakkeenyaaf Magdalaawitu Maariyaam seenaa ishii ni beekna. Seenaa ishii kaleessa eessa akka turteef maal akka turte booda deebitee garuu du'aa ka'umsa Kiristoos ifa du'aa ka'u biraana tinsaa'ee kan jedhu. Egaa akkuma beekamu yeroo Kiristoos du'aa ka'u ifatu addunyaa kana guute, dukkanatu injifatame, du'atu mo'atame, Kiristoos du'as dukkanichas mo'ateera. Kanaaf egaa Magdalaawit Maariyaam ሁለተኛይቷ ማርያም ሃቲሳ ለፈ አዋላ ደቀኒ ላሉፍ ሽቶ ድቡፍ ዴመኒ የሮ ከና ኤርገማን ዋቀዮ ለፈ ሰነ ጋፈ ገአን በክሱን ኢፋን ጉተሜ ዋን ቱሬዳ ሶዳ ጉዳ ታይሰን ሶዳን ኩን ሶዳ ዋቀዮ ጃለለ ዋቀዮ ራ ቀበዲዳ ዋቀዮን ሞ ጋፈ ሶዳን ዋቀዮን አጄሳ ዋቀዮ ሞቲዳ ዋቀዮ ነቲ ሙርቴሳ አዱ ባሱ ዲሳ bokkaa roobsu dhiisa too hin jedhiin fedha eenyuutiin bokkaan hin roobu, fedha eenyuutiin aduun hin ba'u, fedha eenyuutiin gannii fi arfaasaan bonni hin jijjiiramu, fedha waaqayyootiin malee. Waaqayyoon gaafa sodaannu mootiidha, na balleessa, abbaa irreeti jennee too hin ta'in uumaa keenya kabaja isaaf ta'a, kabaja waaqummaa isaaf ta'u laachuudhaan malee waaqayyoo ibidda akkuma qulqullichi Daawit እግዚአብሔር ይመትር ነደሳ dubbiin sagalee waaqayyoo akka ibiddaa nama guba. Unkaan waaqayyoo haa turuuti jechi isaallee ibiddadha waan ta'eedhaaf dubartoonni qulqullaa'oo kun yookiin immoo qulqulloota qiddusaadhaanis dubartoota qulqulloota kan jennu kun du'aa ka'umsa Kiristoosiin arguu isaanii wangeelota arfan irratti Maatiyoos, Maariqoos, Luqaas, Yohaannis irratti barraa'eetu agarra. Kanaafidha moggaasa guyyaa kanaa qiddusaadhaanis qulqulloota dubartoota jedhame kan inni taa'ee barsiifamee himamee jiruuf jechaadha. Egaa dubartoonni carroomanii du'aa ka'umsa Kiristoos arganiiru. Duuka bu'oonni waaqayyoo otoo hin argin, namoonni biraa otoo hin argin, Kiristoos gara Galiilaatti akka inni isaan dursu dubbatanii mul'ata kan argatanii gammachuudhaan faarfatanii gara mana isaaniitti deebi'uu isaanii torbeetti barannuudha. Qulqulloota dubartootaa, qulqulloota abboolii dhiirotaa qofa otoo hin ta'in dubartoonnis akka jiran 36 ቅዱሳን qulqulla 36 72 ardiit yookiin immoo gargaartota 72 duukaa bu'oota 12 lammiiwwan ergamootaa 99 jennee mana kiristaanaa nu barsiisti. Egaa torbee kana keessa guyyaan jiran bifa kanaatiin ilaalleerra. Innitti aanu immoo guyyaan torbaffaa torbeen du'aa ka'umsa lammataa yookiin immoo daagmaawii tinsaa'ee jedhama. Daagmaawii tinsaa'ee jechuun Kiristoos lammata du'aa ka'e jechuudha moo lammata du'aa ka'e moo hin kaane kan jedhudhaa fi jechuun akkamitti ibsama. Yeroo daagmaawii tinsaa'ee du'aa ka'umsa lammataa jedhamu ni dhageenya waan ta'eedhaaf daagmaawii tinsaa'ee jechuun maal jechuudha? Barumsa ittaanurraati kan baranu taadha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Sabiskiraayibii, laayikii fi sheer gochuu hin dagatina. Wangeeltuubiin namootuma hedduu bira akka qaqqabuudhaaf sheer gochuu viidiyoo kana immoo hanga dhumaatti ilaaluun akka nu gargaartan isin beeksisna. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u, kan nu barsiise kan nu gorseef galanni isaaf